الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد kabajamtoota jaalatamtoota warroota yuutuubii haa barannuu barnoota jedhu jalatti argamtanii maaliif ree jennaan namni garma waan jaalatutti nama yaama jechuudha. Wama garma waan jaalatutti nama yaama beeytane akkasii kanaafu barnoota irratti si yaamna waan barnoota jaalatunuuf jecha maaliif jennaan obboleewwan kiyya utubaan addunyaan tanaa maalidha? Addunyaan tun utubaa maalii qabdi? Mee namni utubaa addunyaa kanaa naaf himuu jira? Mee namni yoo akkasa tahaa beeytaniitiin jettan akkuma manni utubaa qaba beeytani. Manni utubaa qaba. Fooqeen tun illee utubaan isii girgiddama afran ammallee ka jidduu akkanatti cicciran kanneettu utubuma saniiti jechuudha. Kanaafuu utubaan addunyaadhaa maalidha? Kana koomantii naaf keettanii barnoonni keenya kanarraadhaa waa'ee qaa'imatul ibdaa bakka kana jirra. Ni beeytanii mitire bakka kana jirra jechuudha. Akkuma asitiin duratti ilaalleetiin jirutti maal isin jedhe bakkeenni kunniin baraamijoota qaa'imatul ibdaan kun bakka baraamijoonni guutuunuu keessa jiru. Afaan Ingiliffaatti staart jedhama. Bakka baraamijoonni guutuun as keessa jira. Baraamijoonni ammoo qaa'imatul ibdaa keessa jiru kunniin irra hedduun isaanii eessa keessa jira? Qorsii keessa jira. Qorsii si yookiin ammoo miimoorii maalii keessa jira? Miimoorii maalii keessa jira? Si kuno qorsii zontamin tana ganaa fuulduratti sharra'uu heeda kunoo kana. Amma fakkiin kanaatii fi fakkiin kanaa wal fakkaata. Kanaafuu ta nizaamaa keessa jira malee ta isin keessa waa kaayattan keessa hin jiru. Akkuma viidiyoo asitiin duratti dabarsi keessatti wanni as keessa jiru yoo kompiitarri foormaatii ta'e foormaat ta'a. Garuu baraamijoonni as keessa jiru kun hinka qorsii keessa jiru nizaama wajjin isin kompiitara keessa nizaama itti gootanii kompiitarri waa meeqarraa walitti qabama jedhe waa lamarraa walitti qabama jedhe inni isaanis maalidha? Baraamijaa fi waan harkaan qabatanii fi waan harkaan qabatuu hin dandeenye. Wanni harkaan qabatan ammoo bakka lama, wanni harkaan hin qabanne suni bakka lamatti qoodamaa jedhe. Nizaamaa fi baraamij jedhe. Nizaamni kan kompiitarri ittiin dalagu, baraamijni kan isin ammoo haala dandeettii beekumsa keessaniitii fi haala hajaa teessaniitiin itti gadi buufatu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf nizaamni isaa kun Windows 10, Windows 11 yoo ta'e yoo isin ammoo nama waa katabu yoo taatan Office itti buuftan jechuudha. Officein baraamijoota hedduu of keessatti qaba. Akka Access, PowerPoint, Word fi Excel fi kan kana fakkaatan illee jechuudha. Akkasuma kun akkana mitire kana isinin jedha. Baraamijoonni tasaamimaa biraa yoo kata'u taate akka amma kun amma maalidha? After Effects, Adobe Illustrator, Adobe InDesign kana qaa'imatul ibdaa kana keessa maalidha? Bakka baraamijoonni guutuunuu keessatti argamuu jechuudha. Ati baraamijoota tokko barbaaddeetni yoo asirraa dhabde fakkeenyaaf asirra yoo dhabde as keessa barbaadatte jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee isiniif himu aniin kun musammima jechuudha. Tasmiima baraamija tokko isiniif ka'a. Amma fakkeenyaaf suuraa jennu baraamija kana argitanii BSD kana asitatti ni argitan. Ammoo asirra jira hin jiru. Ammoo qaa'imaa ibdaa kana keessa ni jira. As dhufeetumaan wayita asirratti dha'ee as dhufee bakka kanatti dha'eetiin yoo jedhe Photoshop jedhaan kunoo dhufeetiin hin jira. Asliin baraamija kana bakka kana jira jechuudha. Kana fakkaata. Hayyee gama sharhii isatti deemna. Fakkeenya baraamiji biraa al-mufakkira jenneetiin haa barreessinu. Al-mufakkira wannan barreessaa Ingiliffaan barreessa Arabiin al-mufakkira jedha. Ingiliffatti ammoo nootu jedha. Nootu kunuuti kana isa kana gara harka mirgaatti yoo irratti dhooyne maalidha? Tokkoffaadha tashgiil kan mas'uuli isa kana dalaysiisu tokko akka mas'uulatti jechuudha.
inni lammaffaadha bakka malafni kun jiru banuu yoo bakka malafni jiru kun dhayneetiin banne eessa jira as keessa jira jechuudha kunooti mufakkiraan suni asii jechuudha maal jedha baraamija mulhaqaa kan jedhamu keessa jira baraamija mulhaq kuno asitti sanatti baraamija mulhaq jedha akkasuma immoo proogiraama akkasitti inni kun ammoo qorsii keessa jira asirratti infinneeti akkasi hayya isimatti deebi'a kuno asirratti al-ahdath wantoota kaluu kana bane guutuun isaatu asirratti banamtee jirti jechuudha bakka sanitti isin deebi'a noot eegasi kun ammoo qaayimaa ibdaa irratti tasbiita taasisu qaayimatul ibdaa irratti akkamitti tasbiita taasifna amma tasbiita jennee miti eegasi ammoo as dhufneetiniin laalla ayye es jira kunooti almufakkira argitanii ammallee bakka kanarraa isa baasu yoo barbaanne ishiiti isuma barbaadana jechuudha nootii kana barbaadane ayye noot abba dhooti isa barbaadane miti kuno izaalati min ashaashati albade irraa balleessine amma bakka kana duraan bakka kana jira amma hoo jira hin jiru jechuudha ammallee isuma akka fakkeenyatti waan fudhannee jiruuf isa dhayna amma maal tasbiita shariixa almaham tasbiita shariixa almaham irratti dhahu jechuudha akka inni bakka kanatti bahu taasisu bakka kanatti kuno amma dhufeetiniin as godha kuno as dhufeetiniin jira jechuudha argitanii eegasi asimarra dhufee gara mirgaatiin dhawa izaalati min shariixa almahamii kana dhayaa kuno irraa badee jira jechuudha baraamijuma feetaniyyuu maan taane baraamijootuma feetaniyyuu maan taane yoo maqaa isaa beeytaniitiin jettan qaayimatul ibdaa shariixa almaham kana yoo dhuftaniitiin jettan jechuudha as qaayimatul ibdaa kana yoo dhuftaniitiin barbaaddan ni argattanii jechuudha amma maaliif akkanatti fiduu dide reef akkasitti maa fide amma immoo maa akkanatti fiduu dide bakka kana ammoo barnoota waa'ee kanaa bakka kana isiniif hima kanaaf walumatti qaba kuni baraamijoota guutuu maqaa isaatiin fida baraamijoota wanta kompiitara keessa jiru ammitti amma fakkeenyaaf kuni as keessatti ka qorsii fida qorsii keessa wanta jiru kun ammoo qorsii fi miimoorii tiyyaa fi ta kompiitaraallee guutuutti fida fakkeenyaaf raayyaa jedheeti yoo akkasitti katabadhu taate amma kompiitara kee keessa raayyaan ni jira natti fakkaata kuno dhabayee jira raayyaa kun ammoo bootaa waan kompiitara keessan keessa jiru ka maqaa isaa beeytanii daddaftaniitiin argatu daddaftaniitiin argatu hin dandeenye asitti barreessitan jechuudha wayita kana nagahan argattan jechuudha darsiin waa'ee qaayimatul ibdaa karaa gabaabaan kana fakkaata shariixa almaham maal akka ta'e nagaa darsii biraatti walitti deebinutti hooraa bulaa isinin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh